السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya akkamiin nagaya afaan oromoo irratti namoota hedduutu waa dalagaa ture akka Maastar Hassan fi akka Ibrahim Haji rabbi ramataa godhuu fi qubeelee waan afaan oromoo jechoota isaa akkamitti akka dhufe akkam akka ta'e jechoota adda addaa maalirraa akka moggaafame keessattuu Maastar Hassan baay'eedha. waan kanarratti hojjechaa jiraasi yoo barreeffamaan barreessaa jiraatillee hin beeknani waan hedduudha walgahii garaagaraa irratti dubbate jechuudha Maastar Hassan. Kanaafuu muuxannoo gama isaanii san deemuudhaan waan adda addaatiin anis gama kiyyaan qopheeffadhe. Maqaan qaama namaa kun akkamitti akka moggaafame kan tokko tokkoon ilaallu ta'a jechuudha. Jechoota kana eessarraa muuxannoo eessarraa wanta fudhannee yoo jennee jechoota afaan oromoo afaan arabaa keessatti afaan arabaa tokkoffaadha akka addunyaatti. Lammaffaa sadaffaa warri jiru kun warra hin beekne jechoo isaa jechee tokkootu jecha 40tti hiikame jechuudha jecha afaan arabaa. Akkasuma afaan oromoo kunis hedduu barreeffamaan kitaabaan jiraachuu baatullee waan baay'ee of keessaa qabe jechuudha. Kanaaf hanga tokko hanga nuti qoranne tokko haa ilaallu. Itti moggaafama sababa isaa eessa kaayajoo kun gaafiidha. Lamaatu jira isaan kun gaafiidha eessaa akka dhufe kan hin beekamne yeroo hundaa qaama namaa keessaa eessaa akka dhufamu maal nyaatamee akka dhufamu kan hin beekamnetu jira. Isaan kun lamaan rifeensaa fi qeensa yeroo hundaa mure rifeensa jechuun amma rifeensa reefumaa mureemisa akka jechuudha ichirraa moggaafamee dhufe qeensa eessaa dhufe dhihoon mureemii dhihoo matanaan firraa mureemii akka jechuudha. Mataa yeroo jennu maal ta'a mataan namaa maal ta'a akka jechuudha. Mataan maal ta'a adda jechuun qaamota namaa birarraa adda ka jennuun kana yommuu ta'u qaamota biraa irraa adda jechuudha. Adda jechuudha qaama namaa biraarraa adda jechuudha. Gurree jechuun uraa guuri guurii ni beektanii guurii gurra keessaa gurra qafoo kanaan gurri qafoo gubbaa jiru kanaan uraa guurii jechuudha jechuudha. Gurra jechuudha jennu jechuudha. Ija qaroo arkituu jechuudha. Dhalli ija kee arki yeroo jaan dhalli ilma kee arki dhalli ija kee arki gisee jaan ija kana ilmaan fi baanan ija jechuudha. Ilma tokko gisee dhalte ija takka dhalte jechuudha. Ija kun walitti dhufee maal ta'a ijoolee ta'a ijoolleedha jechuudha. Ijoolleen tun ijoollee haadha jenna. Haadha jechuun haadha tan nama dhalte hadhaa jechuudha. Ijoollee hedduu walitti gisee walitti qabame ijoollee jenna. Tanaaf ijoollee ka jennu kanaan ijoollee jechuun moggaafame jechuudha. Haadha ka jennuutti yommuu dabarru haadha hadhaa jechuudha. Yeroo gara qabdu yeroo deessu yeroo guddiftu ilmoo irraa dhiquu fi uffataa fi nyaata isaati waa meeqa hadhaa hedduutti agarti. Abbaa gisee jennu immoo abbaan amba akka jechuuti. Waan haati gootu kanarraa gara baachuurraa yeroo deessurraa kana hundarraa amba inni irraa ala akka jechuuti. Abbaa jechuun amba jechuudha alagaa jechuudha. Faallaa haadhaa kan jenne sanii hundaaturraa'uu jechuudha. Gara qaama namaa irratti yeroo deebinu funyaan jechuudha fuuf kan jedhu jechuudha. Afaa kan qabu jechuudha. Qaama namaa keessaa afaa kan qabu afaa kan qabu afaan yookiin afata jechuudha. Afaan naasan irraa dhiisa afaa jechuudha. Afaa naasan irraa dhiistee afaa jechuudha. Afata kan jennuuf afanni isaaniis kami arraba jechuudha. Arraba diimaa ruumii diimtuu afata kan qabu jechuudha afaan. Hidhii gisee hidhii waa hidhuu yookiin guduunfuu afaan kee walitti guduunfu yookaan wali hidhu gisee jaan afaan kee jechuudha. Hidhuu jechuudha. Hidhuu kilip kan jennuun afaan wantaatiin morma yoo jennu hawaa mormu yeroo namni waa mormatu mataa akka lolu taasisu jechuudha. Morma gisee jennu hin ta'u wanni kun hin ta'u kajoo mataan akka lolu taasisu morma jechuun mormuu jechuudha. Morma jechuun waa kan mormuu jechuudha. Onnee gisee jennu qaama namaa kana keessaa yeroo onnee tana fuune qaamni namaa ka hafe kun ona jedhama.
ona bakka namni yeroo ona jechuun iddoo yookiin mana namni keessaa godaane yookaan bakka iddoo namni keessaa yaa'e ona jedhama. Yookaan taguuga waan takka keessa hin jirre yookaan mana namni keessaa ba'e ona jennaan jechuudha. Onneen keessaa fuudhamnaan ona tahee jechaadha. Kan biraa somba jenna. Somba yeroo jennu afaan kuush kan Soomaaliiti. Ba deemii bahi jechuudha. Ba deemii bahi jechuudha afaan Soomaaliiti kuni jechuudha. Afaan Soomaalii fi afaan Oromoo waa hedduudhaan wal fakkaata. Fakkeenyaaf tokko lama sadii gizee jennu ka'u lama sadda ja'a. Gal kan jedhu gal jechuudha. Deemii gali boo gal wariyaasoo gal kan jedhuun wal fakkaata jechuudha. Kanaaf kun afaan Arabaarraa afaan Soomaaliirraa fudhamee soba jechuun deem bahi jechuudha. Soba gizee jennu deemii bahi eenyuun bahi jaaqa. Sombii qilleensa oofee baasa gubataa baaseeti haaree naqa. Gubataa kanaan deemii bahi akkana jechaa oola sombii bahi seen soba akka jechuuti jechuudha jennaan. Kanaafi yookiin qilleensa gubataa kanaaf bahi jennaan. Garaa gizee jennu immoo garaan qaama namaa kuni waa hedduu ba'a adda adda. Waan garagaraati keessa jira qochumaa garaa kana keessa. Garaa jechuun maal jechuudha? Gaara jechuudha. Gaara keessa waan hedduutu jira. Bosona garagaraatu jira. Bineensaa fi dhagaa fi waan adda addaa garaa namaa keessaas akkas. Garaa kajoo kana gaara qubee lamaan wal jijjiire. Lamaan dubbachiiftuu lamaan yoo wal jijjiirte asirra ni dheerata. Garaa kajoo irratti boodarra dheerata. Gaara kajoo irratti durarra dheerata. Isaan kun lamaan gaara akka jechuuti. Waa hedduudha baadhatee taa'anii jechuudha. Kalee jechuun xaliila kaleen qaama namaa kanarraa kaleedha. Kaleen waan bishaanii dalagdi. Kalee xaliila yookiin xaliilchituu jechuudha. Kalee jechuun bishaan irraa hojjetti. Isaan kaleen tun waan waa'ee bishaaniiti hojjetti jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf kaleessa jenneeti guyyaa kana wanta goona malee kalee jechuudha. Kalee fi kalee qaama namaatii fi kaleessi wal fakkaata wal dhiyaata. Akka wantaatti kalee jennaan akkasitti akka naannoo Harargeetti kaleessaan kalee jennaan. Kalee qaama namaatirraanis kalee jenna. Kaleen kun lamaan waan itti wal fakkaatan qaban jecha. Maaliif wal fakkaatan yooniif jennee kaleen kuni xaliilchituu bishaan xaliila jechuun bishaan booruu hin ta'in kan keessaan mul'atu jechuudha. Xaliila jechuun kaleessa yoo jennee waan kaleessaa saasan irraa dhiisnee wanni kaleetis xaliila. Akkamitti xaliila? Kalee ka jennu kun akkamitti xaliila? Kalee bikka wallee beeknu waan goone beeknu xaliila jechuudha. Hundinuu wanni kalee godhaa oolle hundaa'u waan akkanaa goonee jennee himuu dandeenya. Kanaaf kaleen kun xaliilchituu jechuudha jechuudha. Kanaaf kalee kanaan kan wal fakkaatu arra yoo fuune arra aaraa jechuudha. Buna naqaddu nyaata amma godhame oowwaa nyaachudha. Waan amma naqame kana gizee ol naqattee maal ta'a? Aaraatu irraa arra jechuun aaraa jechuudha. Oowwituu amma deemtu liif jechuudha. Aaraa jechuudha. Arra gizee jennu jechuudha. Boru gizee jennu immoo boruun kunoo maal irraa dhufe? Booruu maali? Boruun bishaan booruu waan keessaan hin mul'anne. Boruun tunoo tumooroo ka jennuun kun boruun tuni boruudha. Akkamii boruu? Karoora waan akkanaa goonaa jenna malee waan boru ta'uu hin beeknu boruudha jechuudha. Nageenyumaa karoorfanna waan boruutiif waan ta'ee irraa waan ati karoorfatte san irraa si hambisu waan hin beekneef boruudha hin mul'attu jechuudha. Bishaan boruu keessaan gizee gallayte bishaan xurii yookiin boruu keessaan gizee gallaalte hin beektu waan keessa jira hin beektu jechuudha. Boruu saniis hin beektu. Sanii wal fakkeessa boruu fi boruu sanii wal fakkeessaa jechuudha. Iftaan jenne jechuudha. Iftaan ifa tanaa miti taan afaan feetirraa yoo ni argite hin agartu kan guyyaa torbanuu Amaaranyatti zaaree nagee kan nama daajan achirra dhaabbata. Ingiliffatti today tomorrow yesterday akkas jennee deemu. Afaan Oromootti immoo dheengaddaa ta'an laal guyyaa torbanuu ni lakkaa'u. Dheengaddaa ta'an dheengadda kalee arra boru
iftaan taan guyyaa torban akkasitti fixa jechuudha. Afaan Oromooti qofaa qaba kana. Qabiraa ka qabu waanti jalan naaqatan. Kanaaf ifa taan jechuun ifa boruu tanaa miti taan jechuudha. Gama qaama namaatti deebina. Harka yoo jenne harka namaa kana harki namaa kun kana handi ka jennuun ingiliffaadhaan harki namaa kun qaamota miiraa shanan keessaa tokko. Qaamonni miiraa kaanni harka kaanni dhagee kaanni dandama akkasi. Harka jechuun immoo agartuu jechuudha. Harka jechuun harkaa akkamitti agarra? Akkamitti harkaadha harki? Halkan yeroo ifaan dhaame kan waa barbaaddee yookaan ifaa bikkarraa shidduun barbaaddee agartu harka yookaan baatirii if jala barbaaddee kan agartuun harka. Nama qaroo hin qabne nama ija hin qabne maallaqa yeroo itti kennitu kan laalee itti arku arkee kuni 100 kuni 50 kuni 10 jee itti adda baafatu maal harka jechuudha. Kanaaf harkaan harkaa jenna. Qaama namaa keessa ammas miilatti yeroo dabarru imalaa jechuudha. Miila imalaa jechuudha. Adeemaa gaafa geejjibni aadaa jiruu fi geejjibni ammayyaa duraas boodaas miilli imalaadha. Imalaa miilli imaluu isaa hin dhiisne jechuudha. Warra xayyaaraan makiinaan waan adda addaatiin deemuus makiinaa isaarraa gizee ba'ee makiinaa isaa ulaa duraa fi hanga mana seenutti itti imala miila kanaan. Kanaaf miilaan imalaa jennaa jechuudha. Kan dhumaa udaan kan biraa udaan uuda jechuudha. Udaan sagaraa mana fincaanii kan jennu kuni shintileeta kan joorraa dhufe. Mana hin qabu manni fincaanii afaan Oromoo. Mana fincaanii yoo qabaate naaf kadhata. Mana itti fincaanan kana dur baadiyyaatti mana duubatti ijoolleen ganama yeroo hirriibaa kaate mana duubatti udaanti. Uuda yoo beektu ta'e uuda mishingaadhaa yeroo oomishni xumurame mishingaan uudatti walitti qabamee tutulluu tanaa ta'a. Kana ijoolleen ganama gizee kaatee mana duubatti udaantee tutulluu kana lafa keessa abbaan ijoollee sanii ka'ee uggaa karaa hojii deemuuf deemu bahee arge. Maal agare? Uuda kana tutulluu kana arge. Haati uuda kana nurraa hara kajuurraayi udaan kajuurraayi uuda akkasitti dhufee jaan. Arraaf kanumaan xumurraa hamma mata duree biraatiin walitti deebinutti nagayaan turaa horaa bulaa dagaagaa waan feetan harkaddaa fayyaa dahaa kan hin fuudhin fuudhaa kan hin arkin kan hin horin horaa kan hin dhalin dhalaa kan dhallees kan dhalatees haa guddatu kan waa dhabees haa harkatu nagayaan jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.